Obbo Taayyee Danda'a hidha cimaa waggaa 7 fi jilamaan adaabam dhaddacha taa'anii manii murtii obbo Taayyeen yakka meeshaa waraanaa seeraan qabatee argamuu fi hidhaa fi birri 5,000 adaabuu murteesse. Deetaa ministeera nagaa duraanii fi miseensi cafee kuniin labsi bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa jalaatti matamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramadii Lidaatatti ilaalamaa turuun isaa ni yaadatama. Himanni kuniin obbo Taayyeen meeshaa waraanaa heeyyam hin qabne kilaashii 1, kaazina kilaashii 2 fi risaas kilaashii 60 man isaatti argamee kan jedhu. Abbukaatoon obbo Taayyee obbo Abaraniguus ragaaleen ittisa dhagaamuu qaban 3 turan. Isaan bifsirri hin taaneen aduun dhagaamee ni darbu. Murtee mani murtii murteessuu kabajnullee komii qabnaa jechuun BBC dubbate. Taayyeen nama waggaa dheeraa fi manidhaa ture. Jalqaba Yuunivarsiitii Finfinnee aduu baratu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 mormii barattoota hordofee hidhame. Gaafasii barattoonni Oromoo 300 ta'anii barumsirraa ari'aman. Achirra kaasee irde deebiin manhidhaa ture. Kanaaf digriisa jalqaba xumuruu fi waggaa 16 itti fudhate. Ammallee deebi'ee waggaa 7 fi hidhaanii itti murtaa'e. Kanaaf obbo Taayyeen eenyu? Taayyeen kaaniif goota. Kaan ammoo dida jechuun isaan qeequ. Qeeqxoonni paartii isaa keessa jiran ammoo nam siyaasaan hin galiniif jedhuun. Haa ta'u malee miidiyaa hawaasaa irratti nam siyaasaa soda malee yaada isa barreessa ta'uun hordoftoota hedduu qaba. Waan amanuu ifaatti dubbata. Afoolaan erga dabarfata. Yeroo namoonni miidiyaa hawaasaa irratti itti duulanillee yaada isaa hin jijjiirre. Duulii himannaan komii arrabsoo fi doorsisni girrisaa na hin dhiphisuu jechuun dubbachaa ture. Taayyeen nam falmisiisa garuu wanti addes godhuu tokkotu jira. Akka warri dhiyeenan beekaniiti Taayyeen nam waan aman galmaan ga'uu fi boollayyuu seenu. Wanti namni hedduun dhimtaa irratti walii galan keessaa inni guddaan amalisaati. Kun waan itti fakkaatu waan itti amanee ifaatti dubbachuu isaa. Ogeessi seera idil addunyaa Enook Gabbisaa akkan jedhee Taayyee ibsa. Oromoo fi waan hin ta'a jedhu waan itti amanuu onni isaarraa nam qabsaa'u. Namoota seera waliin baratan keessaa nageessa oddo duubee Taayyee yoo ibsuu akkan jedha. Amali isaa keessaa waan sodaatan hin beeku. Kunis siyaasa biyya keenya keessatti waan baratamee miti. Boodirraa aangoota dhufee qondala paartii bulchuu fi aangaa olaanaa mootummaa ta'uun tajaajila. Eegi aangoota dhufeellee ammoo waan itti fakkaatu waan itti amanuu dubbachuu hin dhiifne. Dhimma nagaa irde deebiin kaasaa ture. Waraan bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuunillee himanna jabarraa barreessaa ture. Aangaa'ota naannoo Oromiyaa kakaayoo irra goran jedhuunillee qeeqaa ture. Mootummaa hojjechaa turee fi bulchaa Itoophiyaa kan duraan leellisaa turellee jecha jabaan qeeqa. Jarri kun lammii fi kabajan qabu. Wanni nu jenne bilisummaadha. Jarri kun nama ukkaamsa. So warri badhaadhina miti jechuudha. Badhaadhina ofii jedhee waraqata qabaachuu danda'a malee. Murni xiqqaan nama sodaachisee nama ukkaamsee deemu kun badhaadhina miti. Waldiddaan badhaadhina keessa otoo hin ta'in annacha badhaadhina fakkaatee achi keessatti marge isatu badhaadhinaan wal dhabaa jira malee badhaadhinaan wal hin dhabne jechuudha. Garuu adoon tuuriin akka lakkoofsa Itoophiyaa muudee tokko bara 2016 aangoo irra kaafamee humnoota mootummaan to'atama. Guyyumsuuni aangaa biraanii bakbuufam. Hidha seenuu isaa sa'aatii muraasan dura addaatti gaafiif deebii BBC waliin taasise. Himannaa bulchaa Itoophiyaa irratti kaasee fi hidhamuu akka danda'u gaafatamnaanii akkan jedhee deebise. Maal rakkoo qabu kun? Seeriyees jira. Yoo kan itti gaafatam jiraata ammoo walumaan gaafatamnaa sanaaf ammoo qophiidhaa jedhe. Amal ifaatti dubbachuu kana Taayyeen abbaa isaarra dhaalee jedhan. Abbi Danda'anii nama waan amane il sodaa malee bakka kamiituu nama kamiituu dubbachaa ture jedhe ilmi isaa.